kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation kanneen biyyaaf biyya keessatti argamtan nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii yeroo maraa aadaa, seenaa, duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffatuun kan hojjetudha. Marree har'as magaalaa Bishooftuutti argamuudhaan eebba kitaaba bulchiinsa sirna gadaa fi akkasumas seenaa magaalaa Bishooftuu irratti barreessaa kitaaba Tulluu Dagbaasiin kan barreeffame irratti argamneeti jira. Marree kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation yaada barreessaa kitaaba kanaa fi akkasumas immoo kitaaba kana keessattis gulaaltotaa fi hayyoota kitaaba kana keessatti hirmaatan irraati yaada isaanii tokko lamaan kan simbiraan qaqqabsinu ta'a. Dabalataanis hirmaattota eebba kitaaba kana irratti waamicha Oromummaa kabajuudhaan ogbarruu afaan Oromoo artii Oromoo jajjabeessuu irratti hirmaattota eebba kitaaba kana irratti argaman irraati yaada isaanii tokko lamaan kan simbiraan qaqqabsisnu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwadhaa. Galatuma egaa guyyaa irraa kan argamnu eebba kitaaba sirna bulchiinsa sirna gadaa fi hundeeffama magaalaa Bishooftuu kan jedhu irratti eebba kitaaba kana irratti dhagaa kan nuti argamnu. Eebba kitaaba kana haala akkamiin ilaaltan? Eebbi kitaaba kana akkuma Bishooftuun giddugala aadaa, seenaa fi duudhaa uummata Oromoo taate barreeffamni kun waa hunda kana hin ibsaa jenneeti yaanna. Maaliif sirni bulchiinsa gadaa keenya yookaan bulchiinsi sirna gadaa magaalaa keenyatti hojii guddaa hojjetamaa jira. Gadaan Tuulamaa asitti argama. Waliigala Irreecha Hora Arsadii Oromiyaa guutuurraa asitti gaggeeffama. Akkasumas hundeeffamni magaalaa kanaa magaalaa seenaa qabeettii kanaa maal akka ta'e ibsuu ni danda'a. Nutis immoo ka'umsa seenaa magaalaa kanaa nu ta'uu danda'a yookaan ibsituu magaalaa kanaa nu ta'uu danda'a jenneeti yaanna waan ta'eef eebbichi kanarraa ka'uudhaan yookaan kitaabichi kanarraa ka'uudhaan kan eebbifame ta'uu isaati jechuudha. Bulchiinsa sirna gadaatii fi magaalaa Bishooftuu kan jedhu seenaan kuni afaaniin afoolan haasa'ama malee kitaaban barraa'ee hin jiru duraan dura. Yaa ta'u malee afoolli fi kitaabni seenaa teessistuu adda.
afoolli namichi afoolanaa sa'anii wannoo dhusunoo namichi beekan sun du'e hojiin du'a hin darbaa jechaadha. Kitaabni kun immoo dhalootatti an dabru jechaadha. Ammas maaliifi qabiyyee keessatti an argine kitaabni kun an dhalootatti dabru. Seenaa Oromoo ibsu, seenaa magaala Bishooftuu, seenaa ilmaan Daacee ibsu, ilmaan Tuulamaa ibsu waan kana ta'eef kitaaba qabiyyee guddaa qabu jedheetan ibsa ilaalaanii. Kanaafuu kana fakkaata. Eebbi kitaaba kana kitaabni kun baay'ee kan itti carraaqamedha. Kan yeroo dheerallee fudhateedha. Qorannoodha. Akkanumaan barreeffamee muti maddi isaallee maddi inni itti fayyadamne madda ciccimaadha. Baay'ee itti faajjee hamma eegame namni hin argamneefi egaa kitaaba eebbisuu kanarratti uummanni Oromoo wal gargaaruu irratti baay'ee hanqina guddaatu jira. Walii argamuu irrattis baay'ee hanqina guddaatu jira. Kanumti warrumti dhufellee kan hin bitatin hin jira. Dhufuu qofaa oduu hin ta'in kitaabuma kanallee bitachuu qaba namni. Kuni akka hanqinaatti waan argineedha. Beekamu gaa bulchiinsa sirna gadaa fi seenaa magaalaa Bishooftuu dhagaa guyyaarraa kitaaba kan isin uummataaf gumaachitanii jirtanii eebba kitaaba kanaa bu'aa bayii hedduu keessa dabarsitanii egaa guyyaa irraa kan isin as geessanii maal fakkaata ture? Egaati kitaaba jechuun egaa misooma sammuuti. Misooma sammuu kanarratti immoo biyyi keenya haalli keessa jirtu baay'ee akka itti yaadame akka barbaadamutti miti. Kitaaboleen kun immoo namni dandeettii qabu barreessuudhaaf yaalii bifa adda addaatiin hin godha. Haa ta'u malee yaalii kana keessatti immoo qaamni isa bira dhaabbatu hamma sana hin argamu. Kanaafuu anis kitaaba kana maxxansiisuudhaan eegan barreessee booddee ispoonsaar argachuudhaaf baay'ee bu'aa bayii keessa na dabarse. Erguma maxxanfamee dhufee gulaalamee waggaa lama narraa fixe. Kanaafuu kara liqiittan deema. Kanaafuu uummanni keenya yoo wal deeggaree beektonni waan beekan san kara kitaaba maxxansuutitti akka itti deeman jajjabeessuu qaba. Kitaaba yoo dubbisani malee maalummaan jireenya namaatis haa ta'u maalummaan saba tokko maal akka fakkaatu hubachuun hin danda'amu. Kanaafuu warreen barreessanii fi warreen yaada akkanaa qaban jajjabeeffamuu qabu. Kitaabni seenaa magaala tokkoo yeroo barraa'utti immoo akka aadaa fi turizimiitti sinis gahee keessaatii qabdu maal fakkaata kitaaba kanarratti gahee keessaan? Kitaabicha jalqabarraa barreessaan kitaabaa obbo Tulluu Dagabaas ogeessa waajjira keenyaa turani. Bara hojii isaanii keessatti waan qo'atan, waan baratan yookaan waan hubatan guutuu isaati kan isaan barreessuuf yaalii taasisanii. Kanarraa kan darbe immoo kitaaba kana maxxansuu, eebbisiisuu kan jedhu kana cinaa dhaabbannee waan humni keenya akka waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuutti danda'u hunda raawwannee jirra. Qabiyyeen kitaaba kanaa ija seenaatiin wantoota sadii ilaala. Tokko aadaa ilaala. Lammaffaa seenaadhuma mataa isaa ilaala. Sadaffaa diinagdee kan ilaala. Isa kana wal qabsiisee akka wiirtuu caayaa gadaatti odaan nabee wiirtuu waliigalaa tokkummaa gadaa Oromooti. Isa kana seenaa wal qabsiisee haala dhufaa darbaasaa yeroo dheeraadhaaf xiinxalee kan ibsudha kitaabni kun. Lammaffaa seenaa ija seenaatiin kan jedhu waan Oromoon aadaa isaa keessatti qabu gama seenaatiin argannoo arkiyoolojii dabalatee dhimma malkaa qunxurreetiin wal qabsiisee seenaa baramaan akka naannoo keenya keessatti agarsiistuuwwan garaagaraa irra ka'e miliyoonaan kan bara lakkaa'amu keessa uummanni kun kan akka akkas ture agarsiisuu yaalee jira. Inni biraan sirni gadaa kun wantoota baay'ee dandamatee bara dheeraa akkas ga'e. Oromummaan illee sababa jireenya sirna gadaa kanaan dandamatee akkas ga'e argisiisuu yaalee jira. Kitaabni waan baay'ee of keessaa qaba. Waan aadaa Oromoo of keessaa qaba, seenaa of keessaa qaba, bulchiinsa sirna gadaa of keessaa qaba. Uummata Oromoo irra rakkoo uummata Oromoo irra ga'e hundi achi keessa jira. Keessaa naannoo aadaa Tuulama kana keessa, aadaa kana keessa sirna bulchiisaa akkam akka turee fi
uummanni aadaa isaa gatuu dhiisu irratti haga itti cinchaa ture irratti tooftaa akkamiitiin uummata kana akka jilbiiffachiisanillee kitaaba kana keessatti taa'ee jira. Kitaaba irraa namni bitate waan guddaa argata. Warri keessa warri qorannoo adda addaa gaggeessan warri yuunivarsiitii adda addaa baratanillee barsiisanillee kitaaba kana yoo itti fayyadaman waan guddaa keessaa argatan madda qorannootiif madda tokko ta'ee in tajaajila jedhee yaada. Waan Oromoon aadaa isaa keessatti qabu gama seenaatiin argannoo arkiyoolojii dabalatee dhimma malkaa qunxurreetiin wal qabsiisee seenaa baramaan akka naannoo keenya keessatti agarsiistuuwwan garaagaraa irra ka'e miliyoonaan kan bara lakkaa'amu keessa uummanni kun kan akka akkas ture agarsiisuu yaalee jira. Inni biraan sirni gadaa kun wantoota baay'ee dandamatee bara dheeraa akkas ga'e. Oromummaan illee sababa jireenya sirna gadaa kanaan dandamatee akkas ga'e argisiisuu yaalee jira. Aga bara fiudaalizimii aga bara Haayile Sillaaseetti qormaanni baay'een hagana jedhamu uummata Oromoo irra kan hin gahin ta'uusaa. Adeemsa keessa immoo sirni kun dhufaa darbaadhaan jijjiiramaa gaafa dhufu magaalli kun akka magaalatti amala magaalummaa isheetiin wantoota baay'ee akka simattu akka keessummeessitu taatee jirti. Achi keessaa dhimma nageenya biyya kanaatiif wabii kan ta'een dhimmi wiirtuu waraana gaggeessa ajaja waraanaa bara duula xaaliyaanitti irraa jalqabde. Achirraa kaatee amma yeroo ammaa kanarratti kolleejjii yuunivarsiitiin Makkalaakayaa jira. Kan humna ittisaa humna qilleensaa jira. Akkasumas immoo injiinariingii yookaan dhaabbata injiinariingii humna ittisaa keenyaa jira. Deebi'ee wiirtuu qorannoo qoricha beelladaa as jira. Kan yaalii fayyaa beelladaa as jira. Wantoota kana wal qabatee gama liidarshiipiitiin inistiitiitiin qorannoo akka magaalaa kana keessa jirullee argisiiseera kitaabni kun. Kanaaf seenansaa seenaa waliigalatti waan har'atti nutti hin fakkaanne boruutti immoo seenaa kana caalaa ulfaatee mul'achuu danda'u magaalli tun maal fakkaatti kan jedhu dhalootaaf dabarsuu kan danda'u jechuu dandeenya. Dubbistootaaf ergaa maalii qabdu? Dubbistootaaf ergaan qabu wanni tokko barraa'ee yoo uummata bira gahuudhaaf yaalamutti uummanni kamiyyuu wanti qabiyyee kitaaba suni maali akka ta'u dubbisee argee ilaaluu qaba. Maaliif baroomsi walirraayi nama beeku tokkorraa nama biraatti darba. Kanaafuu namarraa namni barachuu danda'u. Namni beeku sun immoo keessoo isaatiitti ukkaamamee beekumsa jiru sani hambisuu waalamee hafuun qabu. Ifa bahee kitaabatti yoo naannessee qaamni hundaa irraa dubbisee jijjiirama keessoo isaatiitti beekumsa keessoo isaatiitti barbaachisu san argachuu danda'a. Warrumti immoo dubbisuu hin dandeenye otoo amala akkasii kana guddifatanii natti tola. Kitaaba bitanii lammiidhaaf kaa'u, ijoolleedhaaf kaa'u. Amala kana dhabnee rakkanna. Keessumaa immoo lafti nuti kufne namni waan baay'eetti duuba keenya seenaa keenya wallaaluudhaan waa'ee biyya kanaa keessatti duuba of dhaabnee of laalla. Akka hangafummaatti akka biyya kana keessatti nama gahee qabuutitti waa'een nagaa ishee, waa'een misooma ishee, waa'ee abbummaadhaan qoma dhiibnee dubbachuu irratti hanqina jira. Isni kun dhufuu kan danda'u namni dubbisee, namni waa hubate biyya kanaafis marartee qabu agarsiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Irra caalaa immoo waan tokko adda baasee gaariin kami yaraan kami jedhee hubachuudhaaf seenaa dubbisuun barbaachisaadha kan jedhu sana dhaamuun barbaada. Dubbisii irratti hanqinni jira. Yeroo hunda kitaabni barreeffamaa kitaaba baay'eedha. Ani nu eebbisnu Oromoon immoo yeroo dhiyoo kanatti yeroodhaan ijoolleen teenya namni seenaa beeku warri kitaaba beeku in eebbisa, in barreessa, in eebbisamas dubbisuu immoo warri dubbisu kun waraqatarra taa'uu hin ta'in seenaa sani an barreeffaman san dubbisanii ilmaa dabarsuu, intalaa dabarsuu, saba ofiitti dabarsuu kanan isaanii dhaama. Maaliif ani fuudhee mana godhuu hin ta'in galgala peejii takka takka yookaan wannu takka takka oduu dubbisee takkaa lama oduu dubbisee waan sun lamaa sadiin qabataa jechaadha. Kanaaf namoonni keenya barreeffama kana
dubbisuu laayibireerii ta'uu isaaniirra jecha sammuun isaanii sammuu laayibireerii ta'uu isaaniirra sammuu kitaaba ta'uu isaaniirra kanarraa ilaalanii tan biraa immoo barreessanii kanan isaanii dhaamanii. Jijjiiramni ilma namaa yoo baratanidha yoo beekanidha. Beekuudhaaf immoo kitaaba dubbisuun isa barbaachisaadha. Maaliif tokko itti dadhabee raawwateet hubannoo kana dabarsuudhaaf waan maxxansiisuudhaaf halkanii guyyaa itti laffa'u. Kanaafuu waan lifaatii sun waan hin taanetti namni yeroo foon gubu waan ta'uuf waan namaa ta'uuf waan jijjiirama fiduuf waan sammuudhaa ta'uuf kana kana'u dargaggoonni keenyas uummanni keenyas gama kanaan yoo danda'an bitanii namaafis kennu yoo ta'us baate immoo ilaalanii dubbisanii waan achi keessa jiru sun hubachuun barbaachisaadha. Kitaabichi gatii madaalawaadhaan kan gabaarra oole amma booda waa'ee Bishooftuu beekuudhaaf yookaan waa'ee duudhaa safuu uummata Oromoo beekuudhaaf dubbistoonni karaa salphaa ta'een kitaabicha bitatanii dubbisuu danda'u jenneeti yaanna. Maaliifin kana kaasa magaalaa Bishooftuu namni itti dhufa malee hundeeffamni ishii maal akka ta'e giddugalaatti uummata tuulamaa haa taatu malee naannoo sana maaltu jira hara torbatu jira jedhee dubbata malee harri torban kun maalidha isaanii naannoo kamitti argamu bishaan akkamiitu jiraata uummata akkamiitu jiraata seenaan isaa hoo maalidha inni jedhu kun ifa miti jechaadha. Kanaaf kitaaba kana qofa osoo hin ta'in bara baraan kitaaba hedduutu magaalaa Bishooftuutti eebbifama. Kiliippiiwwan hedduutu magaalaa Bishooftuutti waraabama eebbifama. Bifa garaagaraatiin walluuwwan baay'een isaanii Bishooftuu ibsan ni wallifamu. Haa ta'uutii garuu kun dubbistoota bira karaa salphaadhaan gahuu akkaataa ittiin danda'uun qophaa'ee kan dhiyaate waan ta'eef dubbistoonni keenya bitanii waa'ee Bishooftuu waa'ee bulchiinsa sirna gadaa sirriitti hubachuu ni danda'u. Sirriitti waa'ee magaalaa Bishooftuu beekuun barbaachisaadha. Maaliif an Oromoodha hoo jettu dirree qabsoo Oromooti Bishooftuun dirree tokkummaa Oromooti. Dirree sirna gadaa Oromooti. Yeroo Oromoon gadaa isaatirraa ari'amu akka hin irreeffanne ari'atamu sirna gita bittaa fiwudaalizimii keessatti iddoon bokkoo osoo hin gatiin ummati bokkoo isaa baatee irreeffannaa isaa yookaan sirna galateeffannaa isaa akkaataa duudhaa ganamaatiin itti gaggeessaa ture waan ta'eef seenaa magaalaa Bishooftuu kana beekuuf hundisaayyuu kitaaba kana dubbisuu qaba. Deeggartoonni irreechaa yookaan jaallattoonni magaalaa Bishooftuu fi naannawaa ishee addunyaa guutuurra jiran kitaaba kana karaa salphaa ta'een bitatanii dubbisuu ni danda'u. Gatiin isaas madaalawaadha. Beekumsa gaariis qayyabachuu danda'u waan jedhu kanaadha jechaadha. Kanaan isaaniidha. Namoota galateeffachuu barbaadan. Namoonni galateeffachuu barbaadu warreen ispoonsaraas naa godhani akka koomishinii turizimii Oromiyaati. Warreen kun immoo waajjirumti aadaa fi turizimii bifa adda addaatiin eebba kanaafis wanna isaanirraa eegamu hundumaa na cinaa dhaabbataniiru na deeggaraniiru. Turtiin hangammaatti taasisne egaa kana fakkaata ture. Akkuma beekamu bulchiinsa sirna gadaa fi seenaa magaalaa Bishooftuu eebbaa kitaabaa guyyaa har'aatti argamne egaa kana fakkaata ture. Akkuma beekamu eebbaa kitaabaa kanarratti hayyoota hedduu dhagaa guyyaa har'aa kan argamee jiru. Nutis egaa jalqabarraa jalqabnee hanga xumuraatti isin biraan qaqqabsiisaa dhagaa kan turre. Qophiin guyyaa har'aaf qabannee kana fakkaata ture. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura.